Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, qulqullootni saba Waaqayyoo akkam jirtu? Barnoota keenya walitti fufinsaan kanaan dura jalqabne har'as itti fufnee jirra. Keessumatti waa'ee chaalenjii yookaan wal'aansoo dhaloota jaarraa 21ffaa dhimma jalqabnee mata duree garaagaraa jalattiif rakkoolee garaagaraa jalatti cimsinee itti fufna. Peejiin kun Tasfaayee Tafarraa Official jedhama. Subscribe gochuun, comment gochuun, hiriyoottan keessan biraan share gochuudhaan ittiin gahuudhaan akka waliin taanuun isiniin jedha. Yeroo darbee wal'aansoo dhaloota jaarraa 21ffaa keessaa inni olaanaan wallaalummaadha isiniin jedheen ture. Namni bara kanaa waan baay'ee beekaa, qaroomina qaba, akka itti uffatu beekaa, akka itti nyaatu beekaa, iddoo bashannana garaagaraa filatee adeemuu beekaa, barnoota garaagaraa hordofuu hin beekaa, haasaa beekaa, dubbii toora galfachuu hin beekaa. Wanti namatti hir'ate, wanti namni hin beekne olaanaan Waaqayyoodha kan jedhu isinii kaaseen ture. Bara Isaayyaasiinis isin yaadachiisuudhaaf sabni Israa'el waa baay'ee beeku turanii, qaroomina garaagaraa illee bara sanatti qabu turanii, mootonni gurguddoon isaaniif ka'anii turanii. Garuu Waaqayyo gaafa isaan komatu Waaqayyo yaa bantiiwwan Waaqaa dhagaa, yaa lafaa dhaggeeffadhaa, yaa lafaa dhaggeeffadhu, ani Waaqayyo ilmaan godhadhee ol isaan nan kaase, isaan garuu ana irratti hin ka'aneen. Ol isaan nan kaaseen qabeenyaadhaan, dinagdeedhaan, beekumsaan, neeshinii yookaan biyyoota naannoo isaan irra jiran aangoo isaaniif kennuudhaan ol isaan nan kaase. Isaan garuu ana irratti hin ka'an jedheetu maaliin isa irratti ka'an gaafa jedhu qotiyyoon abbaa isaa, harreenis gorantoo gooftaa isaatii beeka. Israa'el sabni koo garuu ana hin beeku, kana hin hubatus jedhee dubbateera. So wallaalummaan bara Isaayyaasiin ture. Akkuma isinitti muyaale bara kanallee wallaalummaa guddaatu jira. Rakkoon olaanaan sabni keenya, hawaasi amanaan keenya qabunni guddaan Waaqayyoon wallaaluudha isiniin jedheen ture. Bara Waaqayyo wallaalamummaa mallattoo garaagaraatu jira kan jenne keessaa abboota furdii fudhachuudhaan mallattoon jalqabaa sabni gaddaan deemaa, Waaqa hin beeku, structure hin qabu, waan fuula isaatti qajeelaaf gaarii fakkaate hunda godhaa, moraal standardiinsaa yookaan qulqullummaadhaaf iddoo inni qabu gadi bu'aadhaa waliin jennee turre. Rakkoo lammaffaa har'a walii wajjin ilaallu garuu rakkoon jaarraa 21ffaa keessaa dhaloonni ammaa qabu inni lammaffaan rakkoo yookaan dhiibbaa hiriyaadhaan namarra ga'uudha. Peer pressure. Namni akka gisa isaatti walii wajjin jiraata. Jaarsaa wajjin jiraata, dargaggeessaa wajjin jiraata, ijoollee wajjin. Magnetic attractioniin eeji gidduu jiru beekamaadha. Hiriyaa gaafa jennu garuu hiriyaa waan value itti laannu wajjiniin hin adeemne jechuudha. Waan gati itti laachuu qabnu, waan dhimma bara baraati wajjin iddoo qabu, kaayyoo nuyi qabannee adeemne yookaan walitti dhufeenya nuyi Waaqayyo wajjiniin qabnuun faallaa kan adeemu macaafni qulqulluun hiriyaa hamaa yookaan hiriyaa hidhata bade, nama hidhata bade jedheetu waama. Qorontos irratti Phaawulos gaafa dubbatu adeemsa hin taaneen namootan isin faana hin deemne wajjin hin hidhaminaa jedha. Value keessanii wajjin kan hin adeemne. Value gaafa jennu Kiristinnaa keenyaaf iddoo guddaa qabna, fayyinni karaa Kiristoos ta'uu isaatiif iddoo guddaa qabna, qulqullummaan barbaachisaa kan ta'e iddoo guddaa qabna, structurein waldaa kiristiyaanaa eegamu kan qabu iddoo guddaa qabna, wantoonni nuti value itti laannu waaqeffannaadhaaf iddoo guddaa qabna. Dhimma bara baraati wajjin waan wal qabatee jirutti value guddaa laanna. Wantootan value keenya kanaa wajjin hin adeemne wajjin akka hin taanetti hin hidhaminaa jedha. Gaa'ilaan taanaan, adeemsaan taanaan, walii wajjiniin dhimmoottan hariiroo egerii keenya balleessan faana hin hidhaminaa jedha. Macaafni qulqulluun fakkeenya guddaa nuuf kenna dhiibbaa hiriyaan hiriyaarraan ga'u. Macaafa Mootota 1ffaa boqonnaa 12 irratti dhannee gaafa ilaallu Israa'el biyya guddoo turte. Israa'el kakuu qabdi. Mootota jajjabootu isaan keessaa ba'e. Warra akka mootiin jalqabaa Saa'olidha.
lolatti beekamaadha. Yoodhuma fedha mataa isaatiif adeemsa mataa isaatiin yaada Waaqayyo keessaa ba'e illee mootiin lammaffaan kan Waaqayyo akka garaa koo jedhe mootiin Daawit mana Waaqayyoo ijaaruuf garaa qaburraa, waaqeffannaadhaaf garaa qaburraa, qulqullummaadhaaf ejjennoo qaburraa, saba Waaqayyoo protect gochuudhaaf garaa qaburraa, dhimmoottan gara fuulduraatti itti fufuu qaban raajii dubbachuurraa jalqabee standardii qulqullummaa Waaqayyo kakuu moofaa keessatti kaa'e keessaas jalqabaati Daawit. The standard of righteous akka ilaalcha namaatti gaafa ilaallu mootota Waaqayyo accept godhe keessaa isa jalqabaati. Yeroo warra kaan warbukkee qabee haasa'u Waaqayyo isa kaaniin akka garbicha koo akka Daawitiin garaa qajeelaadhaan ana duukaa hin turree jedha. Nama faallaa Waaqayyo barbaade adeemuun akkana jedha. Nama yaada Waaqayyo duukaa adeemuun immoo karaa garbichi koo Daawit irra adeemee jedha. So Daawit standardii qulqullummaa ta'ee nama tajaajilanoo guddaadha. Ilmi isaa Salomoon immoo nama ogummaadhaan guutedha. Mana qulqullummaa ijaaruudhaaf diizaayinii nama Waaqa harkaa fudhatedha. Nama ogummaa biyya Israa'el keessa guutedha. Qabeenyaa Israa'eliin kan ol kaasedha. Mootota gurguddaa kan jedhaman kana lamaantu darban amma ammaatti. Ilmi Salomoon Rooba'aam kan jedhamu erga Salomoon du'ee booddee gara mootummaatti gaafa dhufu garuu sabni Israa'el irra deebi'aniitu mee mootummaa kana nuu fooyyessi, adeemsa mootummaa wajjin hariiroo qabnu kana readjustmentii barbaachisaa dimokiraatawaa nuu godhi jedhanii gaafa isaan gaafatanii gara jalqabaa akkanatti hin jedhe. Haa ta'u itti yaada gorsitoota koon gaafadhaa gaafa guyyaa 3 gara kootti deebi'aati kottaa jedhee isaanitti hime. Akkana jedha sagalee Waaqayyo lakkoofsa kaasee Mootota 1:12. Rooba'aam garuu Sheekem iddoo itti Israa'eloonni mootii isa gochuudhaaf guutummaatti walitti qabaman hin dhaqee Yerooba'aam ilmi Naabaat biyya Gibxi lafa itti Salomoon jalaa baqatee ture sana utuu jiruu kana yemmuu dhaga'e calluma jedhee in tureedha. Yerooba'aam garbicha Salomoon ture fincila kaasee biyya Gibxitti baqate. Rooba'aam garuu ilma Salomoon mataa isaati. Ilmi Salomoon moo'uudhaaf gaafa ka'u yommus gosoonni Israa'el warri gara bitaa erganii Yerooba'aamin in waamsisan. Guutummaan waldaa Israa'el isaa wajjin Rooba'aam bira in dhaqan. Abbaan kee waanjoo nutti ulfaachisee ture. Ati immoo hojii ulfaataa fi waanjoo ulfaataa abbaan kee nurra kaa'ee nuu salphisi. Yommus nu immoo siif in abboomamna jedhan. Gaaffii Israa'eloonni qomoon 12 warra bakka bu'an ergatanii Yerooba'aamin biyya Gibxi fichiisanii wal gaanii gara mootii haaraa kana dhaqanii waanjoo nuu salphisi jedhaniin. Inni immoo gaafa guyyaa 3 isinii deebisaatii deebi'aa kottaa isaaniin jedhe. Kana booddee Rooba'aam mootichi maanguddoota dur abbaa isaa Salomooniif gorsa kennaa turan deebii attamii akkan saba kanaaf kennu na gorsitu jedhee isaan gaafate. Kaawunsilaroota wise men kan jedhaman warra Salomooniin gorsaa turan, ogeessa Salomooniin gorsaa kan turan isaan bira dhaqeetu maal naan jettu sabni kana naan jedhee jennaan isaan immoo eeyyee saba kanaaf bitami waan isaan jedhan dhaga'i. Isaan immoo deebisanii si bitamuutti hin jedhan. Mootiin kun garuu waan abbootiin gorsaniif kaawunsilaroonni kun gorsan ittiin quufne. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Inni garuu gorsa maanguddoota sanaa tuffatee dargaggoota warra isaa wajjin guddatan. That is what we call peer pressure. Warra isaa wajjin guddatan, warra isa gorsanii wajjin mari'ateedha. Warra isa gorsan, warra haaraa muddate dargaggoota bitaan mirgaa kan hin barre, gorsuudhaaf maachuriitii kan hin qabne, waan vaaliyuu qabuuf waan vaaliyuu hin qabne kan gargar hin baafne isaanii wajjiniin taa'ee mari'ate. Maal naan jettu akkamittiin na gorsitu sabni Israa'el akkana naan jedhanii mootummaa koo kanaaf maanguddoonni warri nuuf fuuldura turan immoo akkana jedhanii bitamiif waan isaan jedhan dhaga'i. Salphisiif waanjoo naan jedhan. Isin immoo maal jettu jennaan gorsitoonni warri hamoon dargaggoonni isaa wajjin guddatan kun garuu maachuriitii waan hin qabneef, umrii waan hin barsiifneef, bitaan mirgaa waan hin beekneef akkanatti hin jedhan. Akka gootu jennaan sabni kun tolan jaallatu jedhan. Yeroodhuma isaan dhufan gaafa guyyaa 3ffaa deebii ati laattuuf qubni koo ishee moggeen kun
mudhii abbaa kootii caalaa furdatti. Abbaan koo alangaadhaan isin garafe, ani garuu ulee sibiilaaf torbaan qabaadhaanan isin garafa. Abbaan koo waanjoo isinitti ulfaachise, ani garuu dachaasaan isinitti ulfaachisa ittiin jedhee saba Israa'elitti dubbate. Akkana ittiin jedheedhan gaafa guyyaa sadaffaa sabni gaafa deebi'ee dhufu isuma warri dargaggoonni kun ittiin jedhe mootummaadhaaf kan kaadhimame kun gaafa sana sabni Israa'el, yaa Israa'el mana Daawit irraa maal qabna? Hundi keessan gara godoo keessaniitti deebi'aa jedhan. Qomoon 10 irraa adda ba'anii mootummaa mataa isaanii ijaarratan. Peer pressure yookaan dhiibbaan hiriyaa value hin qabne baay'ee hamaadha. Hiriyaadhaa wajjin mari'achuun gaariidha. Garuu to what extent? Hamma yoomiitti? Waan namni keessan darbine namaan hin mari'atan. Dargaggoonni seenaa gaa'ela hiriyaadhaan mari'atanii dhaabbatu. Gaa'elli garuu hiriyaadhaan mari'atamee miti. Gaa'elli isa gaa'ela keessa darbetu beeka. Hiriyaadhaan mari'atanii waraana dhaqu. Hiriyaadhaan mari'atamee waraana dhaqama miti. Isa waraana keessa darbeen mari'atama. Vaaliyuun isaa maa inni miidhama hammamii qabaa? Garamitti nageessaa? Namni kutaa 9 baratu nama kutaa 9 barsiisu University join gochuu qaba. Barnoota ga'oo sanaa olii qabaachuu qaba. Gaaffii gaafatameef deebii gahaa qabaachuu qaba. Dandamachuu qaba. So peer pressure baay'ee hamaadha. Namichi kun dargaggoota isaa wajjiniin turan duwwaarra dhaga'uudhaan biyya gargar baase. Qomoo tokko kan turan, abdii tokko kan qaban, karaa kaabaa magaalaa Samaariyaa godhatanii ol citan, karaa kibbaa immoo Yihuudaa Yerusaalemitti hafan. Yeroo sana ture kan Yerooba'aam inni garbicha Salomoon ture dhufee warra qomoo 10 irratti moo'e. Hiriyaatu gargar ba'e. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Qorontos 1 boqonnaa 15:33 irratti hin gowwoominaa, hiriyaa gadheen amala gaarii hin mancaasaa. Qorontos inni jalqabaa boqonnaan 15 waa'ee du'aa ka'uuti. It's the chapter of resurrection. Maaltu hiriyaa gadhee wajjinii walitti hidhe? Yeroo sana warri Greek ogummaadhaan beekna warri jedhan, geessifanneerra warri jedhan, sammuu qabna warri jedhan, amantaa kanatti dhiyaatanii akkana jedhu turan, du'aa ka'uun hin jiru jedhu turan. Kanaaf kan Phaawulos waa'ee du'aa ka'uu guutummaa isaa achitti barreesseef, Saduqoonnis du'aa ka'uun hin jiru jedhu. Akkuma kana warri Giriikis du'aa ka'uutti namanan. Maaliif itti namananii? Namni gaafa du'u biyyootti makamaa jedhu. Erga biyyootti makamee booddee fertilizerii ta'a. Decomposersiidhaan erga bittinnaa'ee booddee lafeen caccabee waa hundumtuu hurraa erga biyyootti dabalame booddee xaa'oo ta'a. Xaa'oo kanarra immoo biqilaan dhaabachuu danda'a. Muuziin irra dhaabachuu danda'a. So mineraalii ta'ee muuzii keessa gala. Mucaan immoo muuzii kana nyaachuu danda'a. Abbaan du'ee biyyootti dabalamee karaa muuzii keessa ilmi immoo nyaateera. Ilmi immoo hin du'a. Lafa ilmi itti awwaalame kanatti immoo boqqolloon dhaabachuu danda'a. Boqqolloo kana keessaan immoo ilmi ilma isaa boqqolloo nyaate deebi'ee isa keessa galuu danda'a. Kanaaf dhalli namaa dhala namaa keessa galeera waan ta'eef eenyutu eenyu keessaa ka'a. Kanaaf du'aa ka'uun hin jiru. Namni hin jiraata, hin fuudha, hin dulloomaa, hin du'a, biyyootti dabalama, recycle godha. Mineraalii ta'ee kan biraa keessaan dhufuu danda'a. Inni itti aanu immoo akkanattiin deema. So guyyaa du'aa ka'uutti jira yoo jettan, guyyaa du'aa ka'uutti eenyutu eenyu keessaa ka'a kan jedhu ture ideoloojiin isaanii. Kanaaf Phaawulos yaa nama gowwaa nana, atumti macaan kee isuma facaafteetu biqila jettee yaaddaa? Midhaan yeroo facaafnu qaamni biyyootti dabalamee tortoree badu achumaan jira. Micireen keessaa biqilee immoo sanyii danuu naqatu jira. Qaamni du'aa ka'uus akkasuma yeroo duunu qaama keenya keessaa kan Waaqayyo akka inni biyyootti dabalamee achumaan baduuf qopheesse jira. Kan immoo ulfina hin dabarfatee du'aa ka'u jira. Waaqayyo qaama biyyootti dabalamus qaba, qaama du'aa ka'us qaba. Hiriyaa gadheen amala gaarii balleessa waan ta'eef hidhata keessan hiriyaa gadhee wajjin hin godhatinaa. Maayin amalli gaariin Yesuus du'aa ka'eera kan jedhudha. Amalli gaariin maayin Yesuus Kiristoos qofaatu fayyisaadha kan jedhudha. Amalli gaariin maayin qulqullummaan Waaqayyo standaardiin hirmaannaa barbaadudha kan jedhudha. Amalli gaariin maayin amalli gaariin Yesuus Kiristoosin bara baraan waaqeffachuudha. Macaafni qulqulluu warra kana amala gaarii
godly behaviors jedheetu tarreessa har'a sana ga'uudhaan Leeyobaan. So Phaawulos maal jedhee yeroo hundumaa hiriyaa gadheen amala gaarii waan mancaasuuf hiriyaa gadhee wajjin walitti hin hidhaminaa. Namoonni hiriyaadhaan badan macaafa qulqulluu keessaa hedduudha. Luqaas 15 irratti gaafa dandhee ilaallu ilmi bade fayyaadhuma manaa ka'ee ganamuma abjuu wayii abjuwatee dingatuma ka'ee abbaa koo dhaala koo naa kenni hin jenne dudduuba isaa hiriyaa wayii jira. Maaliin beenna yoo jettan waan barbaade dhaqeetu warra hin taane wajjin akka inni fixe macaafa qulqulluun nutti hima. Isa manaa baraa ture, isa alaa dhagaa ture, isa utuu mana taa'u alatti shaakalaa ture, yooman dhaqee raawwadha jedhee kan gamaa ture. Lallaba hiriyaa gadheedhaan dhagaa turetu yeroo malee abbaa isaa irraa dhaala fudhatee dhaqee warra waa'ee hin baafne wajjin qarshii manaa fudhatee bahe lakkoofsa kan hin qabne erga xumuree booddee waan booyyee nyaattullee nyaachuudhaaf hawwaa ture, kajeelaa ture, nan dhakeessaa bahe miidhama addaarra bu'edha. Macaafa qulqulluun hiriyaan kan balleessan baay'eedha. Obboleessa Luqaas 15 irratti mucaa xiqqaa sana Waaqayyo gara qalbiitti deebisee akkuma inni gara mana abbaa isaatti deebi'e har'as namoonni baay'een yoo qalbiitti deebi'anii gara mana abbaa isaanii gara mana Waaqaatti deebi'uudhaa baatan konsekwensiin isaa baay'ee hamaadha. Hiriyaarraa bara namni sigaaraa xuuxu, hiriyaarraa bara namni dhugaatii, hiriyaarraa bara namni ejja, hiriyaarraa bara namni hanna, hiriyaarraa bara namni qoosaa hin taane, hiriyaarraa bara namni amala hin taane. Dhalli namaa lafarra gaafa jiraatu waa hedduurraa bocama. Haadhaaf abbaarraa hin fudhata, obbolaa wajjin dhalaterraa hin fudhata, ollaarraa hin fudhata, manneen barnootaarraa hin fudhata, amala ammatti jiru kana hiriyaarraa hin fudhata. Vulnerabilityinsaa yookaan immoo saaxilamummaan hiriyaadhaa wajjin hin qabu garuu baay'ee olaanaadha. Dhaloonni ammaa hamma abbaaf haadha dhaga'u caalaa, hamma geggeessaa amantaa dhaga'u caalaa, hamma barsiisaa mana barumsaatti dhaga'u caalaa, hamma namoottan isaa olii dhaga'u caalaa, hamma inni hiriyaa dhaga'u caala. Dargaggoon ammaa xiyyeeffannaatti kennee wanti inni ilaaluu qabu hiriyaa kootii wajjiniin wanta naasa'u, hiriyaa kootii wajjiniin yeroo na dabarsu, hiriyaa kootii wajjiniin wanta raawwadhu, waan bara baraa keessaa gatii qabaa'oo jireenya bara baraatti nageessaa, egeree koo bright hin godhaa, galgala koo hin sirreessaa, waanan itti jiru waanan gatii itti kennu gatii itti naa dabalaa, value add naa godhaa, moo dhimman qabadhee jiru na harkaa harcaasa kan jedhu xiyyeeffatee ilaaluun baay'ee murteessaa ta'a. Baay'ee murteessaa ta'a. Namoonni hiriyaadhaan badan baay'eedha. Namoonni hiriyaadhaan boolla bu'an baay'eedha. Namoonni hiriyaadhaan goonfamanii biyyaa baqannaa irratti galaanaan kan nyaataman baay'eedha. Namoonni hiriyaadhaan mari'atanii dirree waraanaatti dhuman baay'eedha. Namoonni hiriyaadhaan mari'atanii murtoo hin taane keessa galanii miidhaman baay'eedha. Namoonni hiriyaadhaan mari'atanii gaa'ela lammaffaa keessa hin deebi'amne gaabbii bara baraatti isaan gashu keessa galanii miidhaman baay'eedha. Har'aa wantan isinitti barbaadu hiriyaan keessan isin guddisaa jira moo isin xinneessaa jira? Namni isin walii wajjiniin hidhata gootan kun dhimma bara baraa, dhimma jireenya bara baraa isin keessatti guddisa moo isin jalaa xinneessa? Kadhannaa keessan hin kabajaa? Waaqeffannaa keessan hin kabajaa? Isin wajjiniin ni hirmaataa? Waan isin qabdan irratti humna isiniif hin dabalaa? Yookaan immoo gaafa waan gaariitti fiddan isin faana waan gaariidhaaf isin faana illuuccaa? Kana ta'uudhaa baannaan summii hamaa baata. Kana ta'uudhaa baannaan warra adeemsa keessanii wajjiniin adeemuu hin qabne irraa completely gargar baay'edha. Adeemsa hin taanetti hin hidhaminaadha. Macaafa qulqulluun iftiif dukkanni waan walitti hin qabu. Waaqi tolfamaaf Kiristoos walitti dhufeenya hin qabu. So jaarraa 21ffaa keessa garuu yeroo baay'ee rakkoo hamaan dhaloonni kun keessumatti dargaggoonni qaban inni olaanaan dhiibbaa hiriyaadhaan namarra ga'udha. Kana xiinxallee ilaaluun baay'ee murteessaadha. Kanaaf maal goona ree yoo jettan, tokko hiriyaan ani wajjiniin jiru waanan qabadhee jiru waan gaarii na harkatti hin kunuunsaa, na harkaa diigamoo na gargaaree naa ijaara, yeroo koo na jalaa hin qisaasessaa, ikonomiin haa ta'u maal na ta'u waanan qabadhee jiru gara gaariitti naa hin butaa. Kan kana fakkaatan xiinxalanii ilaaluudhaan keessumatti amantaan qabadhee jiru dhugaanan Kiristoosii wajjiniin qabu na keessatti hin kunuunsaa, naa kabajaa, na wajjin hiriiraa, na ijaaraa,
jechi isaana ijaaraa, dubbiin isaana ijaaraa, barnoonni isaana ijaaraa, constructiveidha kan jedhu ilaalanitti adeemuun murteessaa ta'a. Yeroo itti aanutti kutaa itti aanutti kan kana wajjin wal fakkaatu chaalenjii dhaloota jaarraa 21ffaa keessaa kutaa isa sadaffaa waliin ilaalla. Akkuman isinitti himaa ture YouTube kana subscribe gochuudhaan warra mammaatti subscribe hin goone warra bira hin geenye bira share gochuudhaan gaa dhimma kana caalaa gabbifnee isiniif hinnuuf gaaffii qabdan immoo gaafachuudhaaf comment irratti nu barreessaa. Waaqayyo bara jireenya keessanii isin haa eebbisu, hiriyaa gaarii wajjin isin haa jiraachisu, ogummaa Kiristoositti Waaqayyo isin haa guddisu. Rakkoolee amma tarreessinu kana hundumaatiif gara dhumaatti furmaata isaa duukaa ka'aa deemna. Yeroo qabaataa turreef maqaa Waaqayyoo ulfaatu bara jiraattan iddoo jiraattan hundumaatti Waaqayyo isin haa eebbisu.